Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanatti qabadde sanii deebamootuyyuu rakkoo biyya harabaatiin wal qabata. Biyya harabaa yeroo jennu kaa rakkoo hedduutu jira. Rakkoo nu hin beekne nu mudachuu danda'a. Wanti kun ammoo erga taa'amee tutture jira. Sooshaal miidiyaa warra habashootaatiin baay'ee haasa'amaa ture. Warri Oromoo keenya warri habashaa hordoftan yoo kan dhageessan ta'e na deeggaruu ni dandeessan jechuudha. Maarree mucayyoon erga Itoophiyaadhaa dhuftee as gara Beerut kana mana haraba tokko ni seenti. Akkuma waliigalaatti mana haraba tokko ni seenti. Yeroo seentutti kaa manni sun manni ishiin namicha achi fidate hin taane fi mana ni jijjiirratte. Mana yeroo jijjiirrattutti manni ishiin jijjiirratte sun ammoo mana kaameraa qabudha jechuudha. Waa'ee kaameraa kanarratti viidiyoo tokko isinii hojjadhee jira. Namni hin beekne yookaan waa'ee hin beekne ta'e viidiyoo san seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu kaameraan dhoksaan ni jira osoo sodaachisuu hin taane jedhee hojjadhee jira jechuudha viidiyoo tokko. Intalli tuni erga mana san seentee xiqqoo tutturtee moobaayila fayyadamuu ni jalqabdi. Moobaayila fayyadamuu erga jalqabdetti ammoo wantoota garaagaraa hojjechuu akkuma jedhamu kaa balaa moobaayilaa fi hiriyaa badaatu wal argate jechuudha. Moobaayilli balaadha, hiriyaan badaanis ni jira jechuudha. Intalli tuni yeroo madaami mana hin jirretti akkuma argite taatee uffata qayyarattee maal jettee suuraa ni kaatee ammoo hiriyaa ishii wajjin viidiyoo garaagaraa waliin bilbiluudhaan haasa'aa turte. Amma baay'ee caqasaa turte, baay'ee hordofaa turte jechuudha madaamitti mana sanii. Yeroo kanatti intalli ittiin dubbattu ammallee ittiin dubbattu bakka booda maal goote shintibeetii ishiititti kaameraan ni galchite. Shintibeetitti kaameraa galchuu jechuun ammoo baay'ee ulfaataadha. Maaliif akkas akka hojjette ishiin illee sababuma ishiitirraa kan ka'e jechuudha. Kanarratti kaa yeroo shintibeetitti kaameraa galchitu waan ishiin hojjettu hunda ni argite jechuudha. Shintibeetitti galchuun dhugumatti ammoo baay'ee nama gaddisiisa. Ta'us haala namaatirraa maal fiizikaala namaatirraa ilaalanidha jechuudha kan galchanii. Yeroo kana jechuudha mijattiin waan ishiin gootu hunda ni argiti. Gaafa kanatti ni gaafatte. Yeroo ishiin gaafattutti ammoo mijattiin amanuu hin dandeenye waan kanaan hin goone hin raawwanne jettee. Yeroo ishiin akkasitti waaqattu san viidiyoo fuutee itti mul'iste. Viidiyoo yeroo fuutee itti mul'istutti mijattiin maal haa taatu boolla qabee haseen ture jennaan fuutee gara hidhaa inni fidde hidhaatti ni galchite jechuudha. Sababa tokko malee sababa kanaan ishii waan akkanaas jettee achitti hin himne akka sirqiitti yookiin ammoo akka hannaatitti kan ishiin mana hidhaa galchite jechuudha. Mijattiin illee qaanii ishiitiifuu uumamaa waan gochuu yookaan ammoo mormachuu hin dandeessu jala ta'eefuu amantee hidhaa ni galte. Yeroo hidhaa galtutti namichoon yookaan ammoo abbaan mana sanii yeroo sanitti Beerut hin jiru jechuudha. Gara biyya biraa jira. Yeroo achi inni gara Beerutitti deebi'utti intalli mana hidhaa jirti. Amma kaa inni mana hidhaati. Fakkeesse jechuudha waan hin jirre fakkeesse mana hidhaatee ni baasa. Yeroo mana hidhaatee baasutti ishiidhaan nafuu osoo hin taane dhimma fi itti bahuuf jechuudha intala kanatti. Maarree haadha manaatiin wal lolanii sababa ishii hidhaa baasuun kaa akkamitti ishiin galchite ishiin rakkoo galchiteef ni beekti. Inni ammoo mana hidhaatiin ni baasa jechuudha. Mana hidhaatti baasanii osuma mana san keessa hojjechaa turtu. Amma mana hidhaa kan si baase siinaa fi miti yookaan ammoo sitti akka ati manuma kana keessa nagaan hojjechuuf miti jedhee dhimma inni itti bahatu itti hima. Mucayyoo baay'ee cinqaa ture jechuudha. Yoo didda ammoo fudhatan mana hidhaatti si deebisa. Namni waasisi ta'ee si baasu mana hidhaatti hin jiru. Achi keessatti hidhme zalaalamii kee ni gubatte jedhanii bakka amma ammoo waan hin taane waan ittiin hojjenneen alatti fuudhee achitti si deebisuu danda'a. Viidiyoo tanaan duraa achitti mul'isuu nan danda'a jedhan baay'ee bakka quuxa isaan jechuudha. Anatu mana hidhaatti si baase kan jedhuun jechuudha. Mijattii kana dirqisiisee dhimma ofii itti bahata jechuudha namichoon kuni. Yeroo kanatti mijattiin homaa waan gochuu dandeessu homaatiyyuu hin qabdu jechuudha. Rakkin dura ishiitirraan kan ka'e akkuma isiniin jedhe
mobaayila balaa hiriyaa gadhee yookiin badaadha. Kan kanaan irraan gahee namni mootiyyuu tokko gaariinis ni jira badaanis ni jira jechuudha. Erga akkas ta'ee biyyattiin rabbi kenneefi ulfanni taate jechuudha. Yeroo kanatti osuma akkasitti yeroo ulfitti guddatu gara ji'a tokko keessa achi seenu akkam gochuu danda'a yeroo jettee isa gaafattu inni mootiyyuu Itoophiyaadha warra amma ishiin bira jirtu maqaa isaaniitiin hin dhufne kan dhufteen nama biraati. Namaasii gochuu hin danda'u jedhaanii haga ji'a lamaa kana itti taphataa ture yeroo jiini lama gahutti ulfi yeroo guddatutti yoo madaamin ishii kan irratti beektu ta'e biyyattii haala xirixaare tokko malee ni ajjeesti jechuudha. Isheenis kana kan ishiin iyyaa turte waa'ee mucayyoo tanaa sooshaal miidiyaa marti haasaa ture jechuudha. Baay'ee haasa'anii baay'ee gadhiisaa turan jechuudha. Sila kanaafuu intalli amnan du'amoo akkaman ta'a eessan naga yoo baatee ulfaan eessarraa nama akkamiitirraa ulfoofte maaliin baay'ee rakkisaadha waan ta'eef baay'ee rakkoodha. Yeroo gaafattutti namichillee kunoo malsi badaa kana deebisaa fi ture yeroo saniif itti fayyadame homaa waan godhuuf hin qabu inni sila maqaa isaatiin hin dhufne biyyuu jechuudha. Intala tana mootiyyuu madaamiin ulfa kana irratti kan beektu yoo ta'e seerumaa duraanuyyuu mana hidhaa galchitee turte isatu baasee amma waan gaaffii tokko malee akka ishiin ajjeestu kan intalli dubbachaa turte jechuudha. Marree yeroo kanatti yeroo waa'ee ishii kana sheer godhanitti jechuudha warri habashootaa mana sanii akka baatu kan ishiin dubbatanii mana sanii akka baatu mana sanii akka baddu yookaan mootiyyuu gara Itoophiyaa akka deebitu kan isaan haasa'an jechuudha. Intalli bakka baay'ee cannaqamee ulfaa miti rakkoon biraatuyyuu walumarra gahe guyyaa tokkoyyuu oolanii buluun baay'ee rakkisan jechuudha. Amma kunoo ulfi kan ji'a lama xumuree ji'a sadaffaa keessa seenee jira jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa waan badaa rabbiin namarraa haa qabu kun ajaja ta'eeyyuu mi'attiin tuni kaa akkasuma akkuma jedhameyyuu as keessa jechuudha. Beeruutii kana keessa namoonni jiraatan Itoophiyaa jechuudha as keessatti kan baan yookiin ammoo warri ejensii jala hojjetu ni jiranii warri Itoophiyaadha ijoollee as fidan jechuudha ni jira jechuudha. As keessa irsamniitidhaan jiraatanii isaan rabbi karaa laaffisee fi baatee akka isaan bira dhayxu yookaan ammoo isaan dhaqanii taaskidha yeroo mana isaan warri mana hin jirretti fuudhanii ni baasanii intala tana jechuudha. Yeroo baasanitti gaa yoo rabbi godheef gara Itoophiyaa ni deebiti yoo waan ta'u ta'etti jechuudha. Amma mi'attiin tun maal jirti mana sanillee baatee lubbuu ishiitiin baatee garuu lubbuu ishiitiin yoo bahuu jechuun yoo gara Itoophiyaatti galtuyyuu jechuudha. Dubbiin baay'ee fokkataadha warriyyuu hagam rifataa amma yeroo kana waa'ee ishii kana yeroo haasanitti suuraan ishii tokko jechuun ol hin baane eenyummaa taate akka isheen haa beektu malee namni sooshaal miidiyaa irratti gadhiisu yaa beekan malee warris yookaan mootiyyuu biyyi maatiin ishii hin dhageenye jechuudha hin dhoksite. Amma mootiyyuu rabbi godheefiyyuu gara maatiitti yoo kan deebitu ta'e ulfa nama tokko qabattee kan ji'a sadii deebi'uuf taate jechuudha. Warri sagam rifataa namni sakkam maal namaan jedha hagam afaanitti nama qabatanii shamarran biyya arabaa deemtu kanuma jedhanii baay'ee fokkataadha jechuudha. Kan ammootiyyuu viidiyoo kanan isin biraaf gahuuf na kakaase jechuudha. Waa baay'ee irraa hubattanii gorsa guddaadha. Akkas ni gootan jedhee osoo hin taane jara wajjin kan bulanii warra araboota wajjin kan bulan jechuudha. Osoo beekan wallaalanii osoo uffachuuf ta'an osoo hin uffatin jiraatanii jechuudha. Uffata jechuun biyyuutun jechuu fi Itoophiyaan jechuun takkuma akkuma barbaadu waliin haasofte akkuma barbaadu waliin nyaattee dhuyda. Kinoo karaa irratti fa'aa yoo laaltan harka walirra godhatanii deeman jechuudha. Tokko ishee yoo jedhan harreen marumatu gurra dhaaba jedhu mitiire ijoollee Itoophiyaa jedhan tokkuma akka nu adda wal qoqqoonnu sanii miti jarri Habashaan Itoophiyaan Habashuma nuun jedhanii keessatti kan kana hojjetu isinuu ni beeytan jechuudha. Kaa tokkoof maqaan hundi bada. Kanaafiyyuu amala keessan isaa wajjin kolfoo osoo hin taane hojii keessan irratti bicha sirrooftanii jechuudha. Tokkortanii hojii keessan qofa irratti akka hojjettan dhaamsa kana inni isin dabarsu viidiyoo tana waa hedduu irraa hubattan jedhee yaada. Wanni akkanaa inni jira
rakkoo kana maratu namarraan gaha jechuudha. Hiriyaa badaanis akkas nama goosisa. Ishiin sammootiyyu kan kana gootu achirra mana hidhaa seente mana hidhaatirra kun rakkoon kun marti irra gahee intala tana kino yoo rabbi godheef kaasamoonni kana gara Itoophiyaatti galchuuf yaadanii yoo Itoophiyaatti galtammoo viidiyoo ofii guyyaa hojjedhee tanan gaddiisa jettee san waadaa uummata galtee jirti jechuudha. Sanimee hin lallaa san galtuyyuu gara Itoophiyaa yoo galtee warris baay'een rifataa namnis maan akka namaan jedhu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana waa hedduurraa hubattanii waa hedduurraallee of eegdan jechuudha. Kaameraa mana keessaa mootuyyuu ni jira hin jiru jettanii amanuu dhiisuu dandeessanii waa'ee appilikeeshinii tokko irratti waa baay'ee haasa'aa ture jechuudha. Viidiyoo tanaan dura hojjedhe irratti appilikeeshiniin tokko kaameraa dhoksaa jiru ni hima jedhanii moobaayilii tokko hojjechuu dhiisuu danda'a. Tokko mootuyyuu ni hojjeta sanitti hin amanin lansiniin jedhee hojjedheen jira jechuudha. Sirriitti hubachuudhaaf viidiyoo san irra deebitanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo tana yoo jaalattan laayik sheer warra nageenyaaf gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Walitti deebina.